إسامي أيه أنت نسين جبر يابو أبدي خلاص بيتون تي مالك دوني هكو كردي خيار كرب تجدا فوري غربا دوني كنو أيوه أگر تي مير تيجا إيه يرو سناتو غربا خطي تقولي مالك سنغرتي إرابو سيبوتي بسيبون نمت أما تي دوغالا غوتة جرتا بالاماسي إيجا نجرامي أرى ليك قبلو يتابو ما تاتي لا خاني بيتا ما لين خونجزي هدوماتي نما كقبني زاني بيتا أماني أما سيجله يا بور جيسا أويس تيمو جلو جيسا إنك تكرهو مالك سينكن نيتي مالك هركر ناخه نتيتي نشدين أبو بيس تيجور أديو مالك سينكن نمير إيه أما لين خان نبر سينكن نمير إيجا أما دوبا يتهرت إننا من توما تلاتي لا أنا أما سي أمانيتين أبناويتين جيراني ولا نكتاتين سنجاج رابر سيور كتا تيمر إيه ما خنا بود دوبا ماتي أكم مي أكبر لالتم أنا أكم أكبر لالتم بفكم لالتم ماتي أما بيفا أجر تيمي ماستر جان تكون أجر نما بيخات كويو خان نما جبات كو أجر تيمي أما دقيسات أولين سنجو أيوه guyyuma dheengadda gartee gaafatummaa isin gakkurnee neemaa ro'a jinza koyatee gartee immoo odeessuu kana jechuudha. Ani immoo guyyaa san nama soo jiru hubadhu nan garre malee makiinaan adiin takkittiin tulluu gubbaa dhaabatutan anaa keesseera gubbaan keessa daalu jira hubadhu. Hin beektu malee ati jechuudha. Siistamaan deema biyya isaa namni gartee sammuu isaa fayyadamaa deema jechuudha. Akkama golof jee akkama jawaazii afaan gartee darsa guuratanii odeesseetti hin ce'u jechuudhaan siistamaaniin deemee isin boggaan jira yeroo isin achiin karaa gabbuutanis amma makiinaa gara gubbaa dhaabbatu keessan jira jechuudha. Isaami antanii isin jiru yaaboo abdii kana isin beektu waan ta'eef maallaqa doonii hogguu godhatee xiyyaa qorobtichisa fuudhee gurbaa doonii kennu agartee meerticha yeroo san naatu gurbaa haxxiitti godhee maallaqa san gartee irraa fuudhiiti filiin itti dhuyeetti itti cafarre moo dhageessaami dhageessaami jawaadii banansan jechuudha haxxii takkallee nama hin beeku jechuudha ni qafoodha. Akkuma gartee furmaatiin olii gadi gartee isaan deemtutti abdiin gartee shawwata jireenya inni kaabuudhaaf barbaade jechuudha. Maallaqa walii qabatee jechuudha kolkolee ajjira guuratee fatanaa akka gartee warra tuteetti gartee deema maallaqa hojjaa baatee gabartichi fuudhees maal namicha gartee arabtichaati jechuudha. Dooniin korayyeen maallaqa dura kannee wadhu. Awwa ajaa'iba laayibaa jirta akka. Dura kannee maallaqa. Harkatti tiireetuma jechuudha. Gurbaadhaan deemi irraa fuudhi matti qabanaan jeen. Gurbaan kiyya haati mana akkutee mire irraa fuudhee bakka mirqaan ittiin nyaanne jawaadeen ilaa ammachi taa'ee gadi maallaqa deennaa deemuu jeeti imimmaan waa jira jechuudha. Balaa booyaa miti lalquu ganaa boo maal harkaa miti. Nasi dhageessaami ani immoo wanni inni siin jedhu dhageessaam jawaadeen jechuudha siistama tokkos nu hin beeku akkaataa jireenyaa nu hin beeku jechuudha. Fuudhee dibdaa ilmoo baay'ee torbaa maammadee ni beekami maammadeen sabba soddaa hiyyaa beektaati. Saniis moo naatu obboleessisaa fuudha hawwa. Aduun beektu bira akkaataa ajaa'iba ooftanii akkamitti ati wurii biratti barnootuma keenya kanaa osoo qadaasifte takka alii baataa isaa inni jechuudha. Ayyoo Single wati oguu namni wanta kaasoo jechuudha. Nuti wanta kana gartee iccitiidhaatis dubbanneetuma gartee akkaataa namni cinaa dhabnee nama akka faamutti faamsisaa jirra jechuudha. Ani gartee mi ayyoo namicha gartee baay'ee torbaasan maammadee gartee kasoddaa fayyadaman ka'a. Ayyee Aboosan gartee ajaa'ibaa fuudheeti kaa'anii ruuza gartee dura kaa'ee bishaan kaan nyaadhu jeeni mana keessa dhiise bakka. Gumbicha kiyya baqaraa hajaranii. Wayii fuudhee bar carqii keessa dhiisee bira carqii bar uffata keessatti uffata manaa eegiyyee biraa hote. Uffata Mimi caqasime. Inni nu waan hin jirre. Uffata keessa kaa'ee bar tacha keessa taa'eeti mataa naa hooqata jechuudha. Ruuza bishaan nyaachadha. Daqiiqaan tokko cicha hin jirre. Amma achi taa'eeti gurbaan maal jedhan? Uffata basan gartee gurguriiti darsan faa ganna ergi jee maammadee asii godhe jechuudha. Ani maammadee akkaan godhee naa godhe beekta godhe jechuudha. Maammadee qacam godhee tumaa jechuudha. Boo gadi qabee waan gartee isaan itti gartee dubbatan jechuudha. Duraa dubbiin beeku isee. Irraa yaasee iccitii keessaa baafadhee jechuudha. Awoo deem jeeri qafoo biraa galakkisee beeksa jechuudha. Inni immoo achi taa'eeti malee darsan gurguree maammadee naa ergaa jee ila amma achi taa'ee afaan banaa jira jechuudha gowwaan. Boo kana fayyadamaa. Yoo gowwaa jaaree loo ijaan jawaatee beektaati. Awoo fayyadamaa. Inni akkanaa kan abdii shawwataa jee asii inni xarraq jee haruma tokkoon yoo peetroola taate malee jawaatiin akka duraan baanes akka jaheessee jechuudha. Irraa hiyyaase jechuudha. Yehuudha takka takkatti isan wallaahi moomeen itti dhiiseeti waan godhu ta'u amma tanaa miti waan guddoodhaan nyammaas as bahee waan biraa waan addunyaan garteetti ajaa'ibeetu si garsiisuu taasifateen. Abdii haati bari hin beektu godhate. An si dura kana lubbuun xiyyeetuun si dura. Ati ilaali yoon gartee ana hallayyaa hin jeessu waan as hin jeebe. Osoo ati hin jenneen seeru abdaati. Osoo ati hin jenneen dhagaa. Dhabu abdaati. Yaada qabdaa miti. Itti yaadin tanaati. Ati akkuma ani bilbila jennaan miseejii erginaanoo hoteetti. Bari miseejii ergee as jaana bu'uuran. Ambar nama gartee hallayyaa nama darbee si jala hafuu miti. Si ergeetumaan si dura hundi jechuudha. Maaliif ergee barnoota kana gartee akka fudhattee ati muuxannoo waan harkattuu gartee jechuudha. Dhaloonni gartee maan tana ati maamti waan barsiisaa yeroo sana akka gartee nurraa fudhatanii gartee
ifayyadan jallaan akka jiru jennuudhaa fi wanta kana barsiisaa jira jechuudha. Isinii warra gartee nurraa baratee ifillee fayyadee nama gartee silaa badaallee gartee wanni godhu san rabbi sinaa godhu jeetiin amma du'aa isin godhu jira ati nama baratu rabbi sinaa godhu. Isin jubal wanni ajaa'iba guddaan ati ammaan huccuu gartee nama itti uwwisu ta'uuf achi keessa jira jechuudha. Amma xiyyoon tunis gartaa miti. Huccuu akka bahaarraa finnee hin jirti isin jemma. Sanduuqa lafa. Gartami. Gartami. Tan amma huccuu biyyootis irraa jijjiirra. Huccuu taanee keessaa jenna banneeti taan takka gurgurree dhageessaa boo akka isumee rabbii si uumis dabalalu basan jiru. Yaa boo. Wanni kana sun aybiidha. Dhayneeti immoo mala san cabseeti laalee jechuudha. Namichi nuu gartee mala san caccabsee gartee huccuu san gubuu baate. Jechuun huccuu san guree taanii keessaa jenna bannee migira jijjiirree jechuudha. Laammata masii kana mee akkuma isii inni jiru mee namicha. Amma diimattee yoo eega ummaan sii biraa kutee mucaan kun gurbattii kun gabrummaatti hin jira malee mee nama guyyaa tokko dhadhaarra kaan nama guyyaa tokko zeenitti dibee wayii fakkaata mataa suulaan akka algee nama jira. Uummata warra ayyadaa laamii namni ayyadaa wajjin galaan garuu. Yaa godha sun dubbii dhuguma galte. Silaamma haadha wajjin jiraate ijoollee sun akkatti addattee kan hin jirtu baddu. Rakkoo laaban. Rakkoo ajaa'ibaa keessa ijoollee galchee namichi kun. Egaa intalti immoo if ijoolleen dhallee akka feete teesseeti. Tolfattee jireenya isaa isa jiraati. Inni immoo deemee achi dhageettiin riimootumaa isa daleessitte jechuudha. Inni mirkaansi ta'a. Ammoo biyya guddoo saniis gaa fuudheetti akka gabraa godhattee sammuu bishaan burteetti. Tunis kun isii waa guutuudhaan dhagaatiin jira jechuudha. Harkam faana arannaa ergite jemboo furmaatiin sana. Ammoo ta furmaateedhaatis silaa insha Allah furmaaniin dhufaa jira badhu. Isiinis furmaata jiima. Furmaaniin dhufaatis jira. Jawaaziinis guyyaa tokko insha Allah yaadgatee baallama seenu guyyaa tokko harka seenuudhaafis. Numa seena. Ni seenaa miti seenaa jechuudha. Goolii numa seenaa. Amma taniin jiran. Gogocha biyya barra. Noolii gartee baala gartee itti ajjeemu. San kanneen misiruu nyaadhame. Ol tanee guuti. Itti qabaamee gogo. Itti akka gartee maraataatti gartee jechuudha. Bora keessa. Iyyaawoo maraataadhaami. Bara boqqolloon gaafa gannaa muranii jechuudha. Bara maraatee jiru gurbaani. Ganna akkasii irra magartii immoo isuma ogartee jiru gurbaa. Ajaa'iba. Gurbaa maraatee jira. Duraan olii erginuufi. Amma noolii waan itti asee godha beekta. Noolii sanii ergaa fi haadhu gurbaan. Kiyyaa sadaqaa kana bar ifii xarraq je'ee gawwaan jala kutee kaalitti ayyadaa. Liitamiin xarraq jaaboo furmaatee akkatti isa onneetti godhe. Furmaatee. Isaa dalagatee hin beekne Isa maal dalagatee beeka? Qabeenyi isin akkatti onneetti hin goote kun kan obbayeetti biyyaati bar. Ilmaan haadha gartee ijoollee tanaati bar. Maal ta'e? Shilingii takka isin keessaa qabdu. Shilingii takka. Shilingii takka. Jawaatiin mataa dalagatee beeka hoo? Ijoollee wayiitti godhanii bar ijoollee fi isaa'u. Wayiitti goota malee furmaateen ijoolleen. Bar telefoona hayoo gartee amma osoo gartee isin dawwalle heloo jaami waan akka funyaa argaan se walle dawwalte awgaa yartin naa bijeetu bar khayatu makhasin mirqaana jiru. Sibas sibira ciyaa kutaa gurbaan. Bar ilmu hormaati gurbaan boo. Siiriitti godhatta kaa. Siiriitti godhattee waansa isa gooteen anaan galwan. Gaafa immoo obboleetti yaa kan gartee qabeenya ajaa'iba qabdee jechuudha. Qabeenya ajaa'iba asitti illee horattee biyyatti illee horattee jechuudha. Daa'imnummaan ittiin deemtu waan isaan kimiyyuu isumaan irraa jijjiirtee akka boo nama jawaate isiitu nama godhe boo. Kanatti immoo kan namni beeku qofa wallaalee jechuudha obboleetti jiran. Dhiisii afaan qabamee amma inni harkaa. Qabeenya salee dhiisii fi hin jeen jechuudha. Akkatti isuma keessaa fuudhee hojjisee jechuudha. Maali wanni akka godhee beeku nama jibban ulee gartee jawwee ajjeesee jala darbanii jeetiin isuma kanaa waliin jibbinee qabeenya dhiibee bira deemee jechuudha. Garuu immoo ilmaan kan arraan tana garaa itti nalataa jira. Ani alhamdulillah imma xiqqoo harka deemi guddoonis kan harka galaa jirti. Tanaa miti hundi isaanii dammaruudhaaf amma qophiidhaan jira jechuudha amma. Amma ijoolloo jalaa fuunaan nuti lameen hafte. Isaan hunda warra isaan jala deemuu fi warruma isaan daawwatu kanaa nuti hunda isaanii warra isaan deeggaru hin dhiisu. Warra isaan deeggaru ta'uuti. Amma harka deebar namni waan xiqqoo harkatti alhamdulillah hin jenne guddoo sanatu bara shukrii hin jirtu bara. An amma tan harka deemi guddoo isaa miti isii miti yoo an takka isaan dambaree jechuudha. Akka maraataa godhee isaan harka isaa galchine ani abdii miti jechuudha. Gabaabdu. Lolli yoo hin eegalle bakka amma kanaan itti eegalee jiran maal? Irraa yaasnaa miti ni yaasnaa maal taate? Hayi ummanni ajaa'ibaati bara. Ummanni ajaa'ibaati. Boo ummanni ajaa'ibaati intarneetu ajaa'ibaati. Furmaata manatu ajaa'ibaati. Guyyaa waa takka waan beekamu qabu jechuudha. Barnoota eegee isii itti dhufte waa barsiifte. Bad duraan nama akkamitti gurbaa biratti maal taate hoo? Hin beektu jawaati seenaa jawaati naa beeka. Duraan bas sii kana dura seenaa sii qorachuu qabna dura waan isiin taate sirriitti. Bakka irraa dhufte. Kophee sibiilaa agartee nama taasisee si keessi jechuudha. Abditti hin keessi immoo hin jechuudha. Nama akkasii barbaaddatee immoo kophee itti keessi jechuudha. Ammoo halkan kanaan jechuudha immoo isii guyyaa itti godhuudhaaf ammaan qophiirraan jira jechuudha. Waan sitti himame.